Ergaa Phaawulos gara Xiimotewositti ergee isa duraa boqonnaa tokko. Ani Phaawulos abboommii Waaqayyo Fayyisaa keenyaa fi Kiristoos Yesuus abdii keenyaan ergamaa Kiristoos Yesuus kanan ta'e gara Xiimotewos isa dhuguma amantiidhaan ilma koo ta'eetti caafuu kooti. Waaqayyo Abbaan, Kiristoos Yesuus Gooftaan keenyas ayyaana araara nagaas siif haa kennu. Yeroon Maqedooniyaa dhaquuf ka'e akkuman si gorsee ture. Namoonni tokko tokko barsiisa biraa akka hin barsiifne akka dhowwituuf mandara Efesoon turuu kee nan barbaada. Mammaaksa amantii eeguu, idda qomoo isaanii isa dhuma hin qabne lakkaa'uus akka dhiisan godhi. Wanti isaan godhan kun falmaa duwwaa kaasuu malee akeeka Waaqayyoo isa amantiidhaan fudhatamu sanaaf hin hojjetu. Nuyi garuu barsiisa biraa sana dhowwinee jaalala garaa qullaa'aa keessaa, yaada garaa hin boorin keessaa fi amantii gowwumsaa hin qabne keessaa ba'u dammaqsuudhaaf hin barsiifna. Namoonni gar tokko isaan kana irraa kaatanii gara falmaa waa'ee hin baafnetti galaniiru. Isaan kun waan ofii dubbatan yookiis waa'ee isa cimsanii dubbatan sanaa utuu hin hubatin barsiisota seerichaa ta'uu hin barbaadu. Namni akka ta'utti yoo ittiin hojjete seerichi gaarii akka ta'e nuyi hin beekna. Namichi sun seerri nama qajeelaadhaaf akka hin tumamin hin beeka. Garuu warra seera malee jiraataniif, warra hin abboomamneef, warra Waaqayyo malee jiraataniif, warra cubbamootaaf, warra karaa qulqulluu irraa jal'ataniif, warra wanta qullaa'aadhaan mormaniif, abbootaa fi haadhota warra ajjeesaniif, warra gumaaf, warra halaleedhaaf, warra nama gadhoomsaniif, warra nama butaniif, warra sobduudhaaf, warra kakaa sobaa kakataniif, kan biraas yoo jiraatan warra barsiisa sirriidhaan mormaniif tumame. Barsiifni sirriin kun immoo wangeela isa waa'ee ulfina Waaqayyoo eebbifamaa dubbatudha. Inni akkan isa lallabuuf adaraa anatti kennameera. Ani Kiristoos Yesuus Gooftaa keenya isa hojii koo kanaaf humna anaaf kenne kana amanamaadha jedhee hojii isaa irra na dhaabuu isaatiif nan galateeffadha. Durillee ani maqaa balleessaa ari'achaa humnaan nama irratti ka'an ture. Garuu amanuu koo dura wallaalummaatti waanan kana godheef inni araara anaaf buuse. Ayyaanni Gooftaa keenyaas amantii fi jaalala Kiristoos Yesuusiin argamanii wajjin guutee irra anaaf dhangala'eera. Dubbiin Kiristoos Yesuus cubbamoota fayyisuudhaaf gara biyya lafaa dhufe jedhu amanamaadha. Guutummaatti fudhatamuunis in ta'aaf. Warra cubbamootatti lakkaa'aman sana keessaa immoo ani isa duraati. Haa ta'u iyyuu malee Yesuus Kiristoos ana isa cubbuutti isa duraa ta'ee kana keessaan obsa isaa guutummaatti akka mul'isutti warra jireenya barabaraatiif isatti amananiif fakkeenya akka ta'uuf ani araara argadheera. Mootii barabaraa isa hin duune, isa ijaan hin argamne, Waaqayyo tokkicha sanaaf baruma baraan ulfinnii fi guddinni haa ta'u. Ameen. Xiimotewos ilma koo, akka dubbii raajii waa'ee keetiif dubbatame sanaatti gaarii gootee akka loltuuf abboommii kana adaraa sitti nan kenna. Kanaafis amantii yaada garaa qullaa'aas qabaadhu. Namoonni tokko yaada garaa isaanii tuffachuu isaaniitiin amantii isaanii akka caccabaa markabaatti hurreessaniiru. Himenewoosii fi Iskindir jara kana keessa jiru. Ani immoo Waaqayyoon arrabsuu dhiisuu akka baraniif adaba harka seexanaatti dabarsee isaan kenneera. Gara Xiimotewos isa duraa boqonnaa 2. Ammas waan hundumaa dura himannaan, kadhannaan, warra kaaniif dubbachuun, galata dhiyeessuunis Waaqayyo duratti nama hundumaaf akka godhamuuf nan gorsa. Nagaatti gabiitti akka namoota Waaqayyotti jireenya ulfina qabu jiraachuu akka dandeenyuuf moototaaf biyya bulchuu keessatti warra haboo qaban hundumaafis akkasuma godhaa. Kun gaariidha. Fuula Waaqayyo Fayyisaa keenyaa durattis fudhatamaadha. Waaqayyo namni hundinuu akka fayyu, dhugaa beekuu biras akka ga'u hin fedha. Waaqayyo tokkicha. Inni gidduu dhaabbatee Waaqayyoo fi nama walitti fidus tokkicha. Inni immoo Kiristoos Yesuus isa nama ta'ee mul'ateedha. Inni furii namoota hundumaaf ofii isaa dabarsee kenne. Kunis yeroo isaatti dhugaa baafame. Isa kanaafis ani lallabaa ergamaas ta'een jira. Kanas ani dhugaan dubbadha malee hin sobu. Amantiidhaan dhugaadhaan geggeeffamees
warra saba Waaqayyoo hin ta'in nan barsiisa. Lafa kadhata godhatanitti immoo warri dhiiraa yaada dheekkamsaa fi qoccollootiin utuu hin ta'in yaada qullaa'aadhaan harka isaanii ol kaasanii akka kadhatan nan barbaada. Warri dubartii immoo amalli isaan agarsiisan mataa tolfachuutti, warqeedhaa fi callee naqachuutti, uffata gati jabeessa uffachuutti, keessa bahuudhaan of kuuluu utuu hin ta'in uffata qajeelaa fakkaatu akka ta'utti uffachuudhaan maal naan jedhuudhaan of qabuudhaanis haa ta'u. Dubartoota Waaqayyoof in saganna jedhaniif akka ta'uttis wanta gaarii haa agarsiisan. Dubartiin abboomamuu hundumaan gab jettee haa bartu. Dubartiin gabiitti haa jiraattu nan jedha malee haa barsiiftu, dhiira irrattis haboo haa qabaattu hin jedhu. Addaam duraan dursee tolfame, Hewaan immoo ergasii tolfamte. Addaam hin sossobamne, dubartittiin garuu sossobamtee seera cabsituu taate. Haa ta'u iyyuu malee dubartittiin mucaa da'uudhaan hin fayyiti. Warri kaanis amantiitti, jaalalatti, qullaa'ummaattis of qabuudhaan yoo jiraatan hin fayyu. Gara Xiimotewos isa duraa boqonnaa 3. Namni ilaaltuu hojii waldaa kiristaanaa ta'uu fedhu hojii ba'eessa hawwa inni jedhu dubbii amanamaadha. Ilaaltuun hojii waldaa kiristaanaa waan ittiin jedhan kan hin qabne, nama haadha manaa tokkitti, nama dhugaatiitti of hin ganne, nama of qabu, nama ulfinaa, nama keessummoota jaallatu, nama warra kaan barsiisuu danda'us ta'uun isa irra jira. Nama garraamii naga qabeessas malee nama machaa'aa, nama lola jaallatus hin ta'in, nama horii jaallatus hin ta'in, nama warra mana isaa ba'eessa godhee bulchu, ijoollee isaas ulfina hundumaan abboomamuuf kan guddisu ta'uun isa irra jira. Namni akka itti warra mana isaa bulchu hin beekne immoo attamitti waldaa Waaqayyoof yaaduu danda'a ree? Of jajuudhaan afuufamee firdii isa kanaan dura seexanatti faradametti akka hin kufnetti nama dhiyoo amane hin ta'in. Maqaan isaa badee kiyyoo seexanaa keessatti akka hin kufnetti warra alaa biratti maqaa gaarii qabaachuun isaaf in ta'a. Diyaaqonoonni warri waldaa kiristaanaa keessatti gargaartota ta'anis akkasuma namoota ulfina nama irraa qaban malee warra arraba lama dubbatan, dhugaatiittis warra gad of dhiisan, karaa dalgaatiin bu'aa argachuu warra jaallatan hin ta'in. Yaada garaa qullaa'aadhaan dhoksaa amantiitti qabamanii jiraachuun isaaniif hin ta'a. Isaan duraan dursanii qoramanii ilaalamuun hin ta'aaf. Ilaalamanii erga waa irraa dhabame haa hojjetan. Gargaartonni dubartoonnis warra ulfina nama irraa qaban, warra dhugaatiitti of hin ganne, waan hundumaattis amanamoo haa ta'an malee warra maqaa namaa balleessan ta'uun irra hin jiru. Diyaaqonoonni abbaa manaa haadha manaa tokkoo haa ta'an, ijoollee isaanii warra mana isaaniis ba'eessa godhanii haa bulchan. Diyaaqonoonni warri ba'eessa hojjetan ofii isaaniitiif iddoo gaarii amantii isa Kiristoos Yesuus hin argamu kana keessattis ija jabina guddaa in argatu. Ani dafee gara kee akkan dhufu nan abdadha, garuu hammasitti gorsa kana siif caafuu kooti. Tarii yoo ani tures namni warra mana Waaqayyoo keessatti amala attamii qabaachuun akka isaaf ta'u akka beektuuf kun si gargaara. Manni kunis waldaa Waaqayyo jiraataa isa utubaa fi dendemoo dhugaa ta'edha. Nama Waaqayyo ta'uu keessa iyyuu dhoksaan guddaan akka jiru amanamaadha. Kanaafis inni foon uffatee mul'ateera. Hafuurichi dhugaa galcheeraaf. Ergamoota Waaqayyootti argameera. Saba biyya lafaa keessatti lallabameera. Guutummaa biyya lafaa keessatti itti amanameera. Ulfinaan ol fudhatameera jedhamee himameera. Gara Xiimotewos isa duraa boqonnaa 4. Bara booddeetti namoonni tokko hafuurota wallaalchisuudhaa fi barsiisa hafuurota hamootaa duukaa bu'anii amantii wangeelaa irraa akka garagalan hafuurri qulqulluun keessaa baasee hin dubbata. Warri sobduun of hin argineen yaadni garaa isaanii diiminaan gubamee milikkita seexanaa godhate kun jara kana wallaalchisanii garagalchaniiru. Isaan kun fuudhuu fi heerumuun, nyaata akkasii fi akkasii nyaachuun dhowwaadha jedhu. Waaqayyo garuu nyaata adda addaa kana warri amanan, warri dhugaa beekuu bira ga'anis galataan fudhatanii akka nyaataniif uume. Wanti Waaqayyo uume hundinuu gaariidha.
wanta galataan fudhatamu keessas irmiin hin jiru. Dubbiin Waaqayyoo kadhannis isa in qulleessa. Obboloonni kana akka baran yoo goote Kiristoos Yesuusiif hojjetaa isaa ba'eessa in taata. Ofii keetis dubbii amantiitti barsiisa ba'eessa isa duukaa buute sanattis guddachaa in adeemta. Mammaaksa wanta qulqullaa'aadhaan mormu isa dubartoonni dullooman mammaakan hin fudhatin. Nama Waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessi. Namummaa foonii cimsuuf of qopheessuun wanta muraasaaf nama gargaara. Nama Waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessuun garuu wanta baay'eedhaaf nama gargaara. Jireenya ammaaf isa dhufuufis abdiin isuma keessa jira. Dubbichi amanamaadha. Guutummaatti fudhatamuunis in ta'aaf. Waaqayyo fayyisaa nama hundumaati. Addumaan immoo fayyisaa amantootaati. Nuyi abdii keenya Waaqayyo isa jiraataa irra ka'anneerra. Kanaafis kanatti in dadhabnaa, in dhamaanas. Kana hundumaa isaan abboomii, isaan barsiisis. Dubbii afaan keessaa ba'uun akka jireenyaatiinis jaalalaan, amantiidhaan, of qabuudhaanis amantootaaf fakkeenya ta'i. Namni tokko illees ijoollummaa keetiif si hin tuffatin. Hamma ani dhufutti immoo caafata qulqullaa'aa namootaaf dubbisuutti, gorsuutti, barsiisuuttis of kenni. Sagalee raajii dubbatameen maanguddoonni harka isaanii mataa kee irra kaa'uudhaanis kennaa hafuuraa siif kennamee si keessa jiru sana hin dagatin. Namoonni hundinuu itti guddachaa adeemuu kee akka arganitti kennaa kanaan hojjedhu. Ittis of gadi dhiisi. Ati ofii kee barsiisa kee eeggadhu, itti jabaadhu. Akkas gochuu keetiin mataa kee warra si dhaga'anis gara fayyinaatti in geessita. Gara Xiimotewos isa duraa boqonnaa 5. Nama jaarsa akka abbaatti gorsi malee hin ifatin. Namoota gara ijoollee akka obbolootaatti isaan qabi. Dubartoota maanguddoota akka haadhotaatti, warra gara ijoollees yaada qullaadhaan akka obboleettotaatti gorsi. Warra abbaan manaa irraa du'ee dhugumaanis gargaartuu hin qabnetti ulfina argisiisi. Isheen abbaan manaa irraa du'ee ijoollee yookiis akkoo yoo qabaatte immoo ijoolleen sun duraan dursanii wanta karaa amantii isaanii maatii ofii isaaniif gochuun isaan irraa barbaadamu haa baran. Akkasumas dugda warra isaanii haa deebisaniif. Inni kun Waaqayyo duratti fudhatamaadha. Isheen dhugumaan abbaan manaa irraa du'ee nama gargaaru malee hafte. Abdii ishee Waaqayyo irra kaa'atteetti. Halkanis guyyaas himataa fi kadhata ittiin fufti. Isheen abbaan manaa irraa duunaan qananiitti of gadhiifte garuu fayyaatti utuma jirtuu iyyuu duutuudha. Warra waan ittiin jedhan hin qabne ta'anii akka argamaniif gorsa kana akka fudhataniif isaan barsiisi. Namni tokko akkasitti fira isaatiif caalaadhumatti immoo warra mana isaatiif yoo yaaduudhaa baate inni amanticha ganuu isaati. Nama hin amanin caalaas hammaachuu isaati. Dubartiin tarree warra abbaan manaa irraa du'aniitti caafamtu barri ishee waggaa 60 gad hin ta'in. Duraan immoo dubartii abbaa manaa tokkichaa kan turte haa taatu. Hojii gaarii hojjechuu isheetiif, ijoollee akka ta'utti guddisuu isheetiif, keessummoota simuu isheetiif, warra Waaqayyoof qulqullaa'aniif miilla dhiquu isheetiif, warra rakkatan gargaaruu isheetiif, karaa hundumaas hojii gaariidhaaf of kennuu isheetiif maqaa gaarii kan qabdu ta'uun ishee irra jira. Dubartoota gara ijoollee warra abbaan manaa irraa du'e garuu tarree isaaniitti hin dabalin. Hawwiin foonii yeroo itti cimu isa takka Kiristoosiif of kennanii heerumuu dhiisan irraa deebi'anii heerumuu in kajeelu. Kakuu takka isaaf galan cabsuu isaaniitiifis yakki itti in murama. Kana malees hojii malee taa'uu in baru, manaa manas in labu. Hojii malee taa'uu duwwaas utuu hin ta'in jettee in baay'isu. Dhimma namaa keessa in lixu. Wanta dubbachuun isaaniif hin taanis in dubbatu. Kanaafis diinni hamaa nu irratti akka dubbatuuf karaa akka hin kennineefitti dubartoonni abbaan manaa irraa du'an warri gara ijoollee akka heeruman, ijoollees akka godhatan, manas akka qaban nan barbaada. Kaan immoo kanumaan dura iyyuu seexana duukaa bu'uudhaaf karaa irraa goraniiru. Dubartiin amante tokko firoota abbaan manaa irraa du'an yoo qabaatte isheen isaan haa gargaartu.
waldaan kiristaanaa immoo warra abbaan manaa irraa du'anii dhuguma gargaarsa hin qabne haa gargaartu. Ba'aan warra kan biraas itti hin dabalamin. Maanguddoonni warri ba'eessa godhanii hojii waldaa geggeessan, addumaan immoo warri lallabaa fi barsiisatti dadhabanii hojjetan gatii dadhabbii isaanii dachaa 2 ulfinaan argachuun isaaniif hin ta'a. Caaffanni qulqullaa'aan qotiyyoo sirbisiisuu irra jiru afaan isaa hin hidhin hin jedha. Akkasumas hojjetaan gatii dadhabbii isaa argachuun hin ta'aaf kan jedhu barsiifameera. Dhuga baatuu 2 yookiis 3 yoo qabaatte malee hadheessa maanguddoo tokkoo irratti dhiyaate hin fudhatin. Warra cubbuu hojjetan immoo warri afan akka sodaatanitti hundumaa duratti fadhu. Seerrata kana wal caalchisuu malee nama tokkos utuu hin loogin akka eegduuf Waaqayyo duratti Kiristoos Yesuus ergamoota Waaqayyo warra fo'aman durattis kaksiisee sitti dabarsuu kooti. Harka mataa namaa irra kaa'uutti hin ariifatin. Cubbuu nama biraattis hin galin. Ati ofii kee qullaa'ummaatti eeggadhu. Si'achi sababii garaa keetiif, sababii amma dadhabbiin sitti dhaga'amuufis daadhii waynii xinnoo itti dabalii dhugi malee bishaan duwwaa hin dhugin. Cubbuun nama tokko dura bakkeetti mul'atee gara firdiitti isa geessa. Cubbuun warra kaanii garuu booddeedhaan in mul'ata. Hojiin gaariinis akkasuma bakkeetti in mul'ata. Yoo mul'ataa ta'uudhaa baates dhokatee hafuu hin danda'u. Gara Xiimotewos isa duraa boqonnaa 6. Warri waanjoo garbummaa jala jiran Waaqayyo barsiifni keenyas maqaa gadhee akka hin godhannetti warra isaan bulchan akka warra ulfina hundumaa argachuun ta'uufitti haa ilaalan. Ofii isaaniitii garbummaa jala jiraatanii warri isaan bulchan amantoota yoo ta'an, lachuu amantiidhaan waliif obboloota, sababii obboloota waliif ta'aniif immoo warra isaan bulchu kana hin tuffatin. Warri isaan bulchan immoo amantoota kan jaallatamanis ta'anii hojii gaariidhaaf waan of kennaniif ittuma caalchisanii haa hojjetan. Kana barsiisi, gorsis. Namni barsiisa biraa barsiisu dubbii gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos isa sirriidhaa fi barsiisa ittiin nama Waaqayyoo ta'anii wajjinis kan walii hin galle yoo jiraate, namni akkasii of bokoksuudhaan of arguu dhabe. Homaas hin beeku. Yaanni isaa waan irratti dhukkubsateef waliin morkachuu fi waldiduu dhiisuu hin danda'u. Waliin morkachuu fi waldiduu keessa immoo weennoon, qoccolloon, maqaa balleessuun, hamaatti nama uumamuun in ba'a. Namoonni warri qalbiin isaanii bade wal aarsuunis kana keessaa in dhufa. Isaan immoo dhugaan waan irraa fudhatameef nama Waaqayyoo ta'uun waan ittiin bu'aa argatan hin se'u. Nama Waaqayyoo ta'uun nama wanta qabuun of danda'ee jiraatu biratti bu'aa guddaa qaba. Nuyi waanuma tokko illee fidnee gara biyya lafaa hin dhufne. Isa keessaas waanuma tokko illee fuunee ba'uu hin dandeenyu. Waan ittiin jiraannu, waan keessa jiraannus qabaannaan nu ga'a. Warri sooromuu barbaadan immoo qoramatti, kiyyootti, kajeellaatti, gowwummaa isaan miidhu baay'ee keessattis in kufu. Kajeellawwan kunis balleeffamuu fi baduu keessa isaan in buusu. Horii jaallachuun hundee wanti hamaan hundinuu irraa latuudha. Namoonni gar tokko yaada isaanii horii argachuu irra kaa'atanii amanticha irraa badaniiru. Waraansa baay'eedhaanis of waraananiiru. Ati garuu yaa nama Waaqayyoo kana hundumaa irraa fagaadhu. Qajeelinaaf akka nama Waaqayyootti jiraachuudhaaf, amantiidhaaf, jaalalaaf, obsaaf, gara laafummaadhaaf dhama'i. Wal'aansoo amantii isa gaarii sana jabeessii qabi. Jireenya barbaraas harka kee keessa galfadhu. Isaaf waamamtee dhugaa baatuu baay'ee duratti amantii kee ba'eessa gootee beeksifteetta. Fuula Waaqayyoo isa wanti hundinuu akka jiraatu godhu, fuula Kiristoos Yesuus isa Phonxoos Philaaxoos duratti amantiidhaaf ba'eessa godhee dhugaa ba'e durattis kana sitti nan kenna. Hamma gaafa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee mul'inatti dhufutti ajaja kana balleessaa malee waan jechaa utuu si irratti hin argamin eegi. Waaqayyo inni eebbifamaan qobaa isaa waan hundumaa gararraa jiru, warra mootota ta'an irratti inni mootii ta'e,
warra gooftota ta'an irratti inni gooftaa ta'e. Yeroo isaaf ta'utti Kiristoos mul'inatti dhufuu isaa in argisiisa. Waaqayyo duwwaatu hin du'u. Inni ifa homtinuu itti dhiyaachuu hin dandeenye keessa in jiraata. Namni takkaa isa hin argine, isa arguus hin danda'u. Isaaf ulfinnii fi aangoon bara baraa haa ta'u. Ameen. Warri amma biyya lafaa kanatti sooressota ta'an waan guddaa akka of hin seene, abdii isaaniis sooroma isa hin amansiifne irra akka hin kaa'anne isaan hubachiisi. Abdii isaanii Waaqayyo isa waan hundumaa akka ittiin dhimma baanuuf baay'isee nuuf kennu irra haa kaa'atan. Wanta gaarii ta'e haa hojjetan. Soorumni isaanii hojii gaarii isa isaan hojjetan haa ta'u. Haa arjooman. Isa qaban warra kaaniinis haa ga'an. Kanaan badhaadhummaa walitti qabatanii jireenya dhugaa harka isaanii keessa galfachuudhaaf bara dhufuuf ijaarsa jireenya sanaaf hundee gaarii hin kaa'atu. Yaa Xiimotewos, wanta adaraa sitti kenname jabeessii eegi. Dubbii midhaan hin qabne isa wanta qulqullaa'aadhaan mormu irraa, wanta sobaa isa beekumsa jedhamee dhugaadhaan mormu irraas fagaadhu. Namoonni gar tokko beekumsa isa jedhamee kana arganneerra jedhanii in himu. Isaan garuu isa karaa amantii akeekkatan dhabaniiru. Ayyaanni Waaqayyoo isinii wajjin haa ta'u.